paaspoortiin 20 jechuun anuu duraa laddee bu'edha. Garuu amma gaabbeetiin jira 20 kiyyaasumatti ittiin nagadachuun hawayyaa. Egaa akka wanta asirraa hubattan yoo jiraate warroonni ala deemuuf taatan yoo jiraattan jechuudha. Anis nama ala turee galee akka kootitti ala hin deeminaa isiniin hin jedhu maaliif alli nutiif faayidaa guddaa nu qaba. Garuu irra caalaa murteessaan iddoo dhattassanii rabbiin mana nagaa isin hafidu ammoo ufin dagatinaa mallaqa keessan nama kennitan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota maatii chaanaalii Mamaziyaa Show kan taatan hundi keessan akkuma jirtanii nagaa fi rahmanni rabbii isin biraa jiraatu. Egaa ka darbeetiniin waggaa tokko booda viidiyoo tokko gadi isinii lakkisaa jira. Isin ammoo na daawwachuun dagatinaa viidiyoo fi ammoo like share godhaa. Akkuma isin chaanaaliin kun na jalaa gubateetiin jira. Chaanaalii kanaan akka deebi'ee hojjedhu na godhaa isiniin jedha. Har'a ammoo maali kun? Odeeffannoo isa dhugaatii isaan isin biraa gahuu fi obboleettiin keenya kun ala deemuu itti paaspoortii kaleessuma fudhattee galtee akkuma tasaa arga jennaan mee wanta dhugaa ta'e waan tokko gara fuulduraatti immoo paaspoortiin maal ta'aa jira gatiin isaa meeqa akka galee naaf himtee jirti. Achumaan viidiyoo takka waliin waraanna jedheetiin dhufeetiin jira. Nu hordofuun dagatinaa turtiin keessan dhufaan haa ta'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kan mee haala paaspoortii irraa waan tokko nuti. Paaspoortiin galmeen isaa as dura meeti hagamti qaba. As duraan 2500 galmaa'e. Odeeffannoo yeroo ammaatti jiru garuu hanga 20 wayitiin jira. Akkasii kanuma jechuudha. Yeroo nan galmaa'uu fi amma garaagarummaa guddaa qabaa jechuudha. Ana ammoo yoo dhugaan seenee obboleettiin xiyyeetunii akkuma tasaa deemtee paaspoortii fudhattee dhuftee jirti. Sababa isiin deemtee paaspoortii fudhatteen argee jennaani odeeffannoon kun dhugamu soba ka jedhu isiirraa adda baafachuu barbaade. Egaa kan isiin illeen waan jiru naaf himaa jirti. Isin ammoo turtiin keessan dhufaan haa ta'u. Mee gaafate galmooftu 2025 jette. Har'a Har'aan 20 hedduu ulfaataa ala deemuu jechuudha. hedduu ulfaataadha. Allah rabbiin nu haa laaffisu. Akkuma warri as dura 2025 galmaa'ee turee fudhataa jiran. Jene istursiisisi. Waliigalatti yeroo galmee irraa hanga 7 ture paaspoortiin harka kiyya ga'uuf. 7 muluu. Gaafa galmee duraa ishaaraa fi jene qassi waan. Ishaaraa kennuuf galmaa'ee 3 fi 7 ishaaraa kenneellee akkasuma 3 fi 7 paaspoortii fudhadhe. Waliigalatti 7 na gaafate. Paaspoortiin harka keessi ga'uuf. Paaspoortiin harka kiyya na ga'uuf. Kana ammootu mabraawii barattee kaatee guuttaa ala deemu. Moo duran guutta? Guutee ka'eeti achi booda maabaraayii baradhe hanga gaafa fiizaan deebuutitti maabaraayii waan xumuramuu qabu. Dursitee hin guuttaa? Dursitee guutta achirraan qaxaroo maabiraawiiti. Qaxaroo maabaraayii guutee ka'ee maabaraayii baradha jechuudha. Rabbi si haa gargaaruu, rabbiin mana nagaa si haa fidu. Egaa ka hordoftoota kiyyaa akkuma dhageettaniitiin hin jirtanii obboleettiin xiyyeetunii akkisiin jettee paaspoortiin haalli duraatii fi haalli ammaa garaagarummaan isaa ka ammaa birriidhaan ni daddafaatte 20 Sirraa haaromsuudhaaf. haaromsuun 5,000 warri 20 baafatu mootu daddafee fudhataa guyyaa muraasa keessatti. Egaa ka like share gochuun dagatinaa kun ammoo odeeffannoo isa dhugaa kan ta'e wanta sobaa waan isiniin dubbanne hin jiru. Warri ala deemuu barbaadan amma booda paaspoortiin 20 jechuun anuu duraa laddee bu'edha. Garuu amma gaabbeetiin jira 20 kiyyaasumatti ittiin nagadachuun hawayyaa. Egaa ka akkuma isiniif dabarsite obboleettiin kennaa wanta asirraa hubattan yoo jiraate warroonni ala deemuuf taatan yoo jiraattan jechuudha. Anis nama ala turee galee akka kootitti ala hin deeminaa isiniin hin jedhu maaliif alli nutiif faayidaa guddaa nu qaba. Garuu irra caalaa murteessaan iddoo dhattassanii rabbiin mana nagaa isin hafidu. Egaa ka garuu 20 baasanii ala deemuun hin ulfaataa. Yoo deemtan ammoo ufin dagatinaa mallaqa keessan nama kennitanii karaa garaagaraatiin gaafa galtan ammoo mallaqa sanii hin dhabinaa isiniin jedha. Waan hordoftaniif galatooma. Mee maal lamtaa hordoftoota isi salphattee jirti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haga yeroo biraa walitti deebinutti nagaan